Ijaarsi piroojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa Roobee birrii miliyoona 680 ijaaramaa jiru saffisaa jiraachuu Biiroon Bishaanii fi Inerjii Oromiyaa beeksise. Ijaarsi piroojeektichaa bara 2011tti kan eegale yoo ta'u, sababoota garaa garaatiin harkifachuu isaatiin tajaajila barbaadameef oolaa hin turre. Piroojeektichi yeroo ammaa kana xumuramuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu hooggantuun Biiroo Bishaanii fi Inerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalaa ibsaniiru. Piroojeektichi haala bulchiinsa piroojeektiitii fi haala adeemsa isaa keessatti rakkoo bulchiinsa kontiraataa walxaxaa keessa seenee furuudhaaf baay'ee rakkannee turre. Kana keessatti uummanni Roobee obsaan nu eeguu isaaniitti bakka bishaan hin qabnetti garuu immoo piroojeektii argatanii piroojeektii san yeroo jedhame keessatti xumuruu dhabuu keenyan isaan safar godhaa turaniiru galata guddaan qabaaf obsa waan godhataniif amma garuu gara dhumaatti dhufee jira. Waanuma xixiqqoo waan dhuma finishing waan jedhamu san malee bishaan hojiisaa dhumee jira jechuudha. Bakka bishaan jalqabaa lagarraatti fudhannu elektiroomakaanikaalaa ta'u hojii siviiliyaa ta'u hojii guuraa xixiqqaa waanuma torban lama keessatti xumuramu malee xumurame bishaan bakka itti qulqullaa'u ga'ee jira jechuudha. Bakka itti qulqullaa'u kana ereetarii bira ga'eera. Ereetarii sanirraan bakka amma fiizikaalii itti qulqullaa'u bakka folokleet godhutti gadi deemuu jalqabee jira. Isarraa bishaan qulqulluun gara sarviis riizarvaayiriitti deemuudhaan jechuudha. Kuusaa asii olii qabnu kuusaa guguddaa lama qabna. Gara kuusaa sanitti deemutu hafe isa immoo yeroo gabaabaa keessatti xumuruudha qabannee jirra. Ijaarsi piroojeektichaa dhuma waxabajjii bara kanaatti xumuramuun tajaajila banaa kan taasifamu ta'us eeraniiru. Bakka qulqulluu kana gara uummataatitti kan jiru sanii yaalinaan hafe pireeshar teestii fi liikeej teestii laayiniin lafa keessatti awwaalamee ture sun sararri suni bakka kamitti yaasaa akkamitti awwaalamee uummataaf tajaajila waaraa akka kennu suphaa yoo ayyaasu ta'e sirreessaa bakka itti sirreeffamu ilaaluun akka nutti toluuf gara uummataatitti gadi lakkisuu qofatu hafe jechuudha. Akka abdiititti waaqa wajjin hanga waxabajjii 30titti hojjennee keessaa baanaadhaan amma akka karoora amma jirutti. Piroojeektichi yeroo xumuramu fedhii bishaan dhugaatii qulqulluu jiraattota magaalaa Roobee fi naannoo ishee guutuu akka danda'us Injiinar Miliyoon ibsaniiru. Bishaan lagaa ga'aadha. Akkasumas faasiliitiin amma ijaaramee jiru ga'aadha. Hanga magaalaan guddate gandoota baadiyyaa illee hanga babal'atan bishaan kun babal'isuudha akka dandeessisutti hojjetamee jira jechuudha. Itti aantuun daayirektaraa fi hooggantuun damee reegulaatoorii abbaa taayitaa koonistirakshinii Oromiyaa Injiinar Leensaa Margaa piroojeektichi qulqullina barbaadamuu fi yeroo qabame keessatti akka xumuramuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Hordoffii kana taasisuudhaan kontiraaktara hojjechuu hin dandeenye kana nutis akka abbaa taayitaa koonistiraakshiniitti qindoomina biiroo bishaanii fi Inerjii Oromiyaa waliin ta'uudhaan kontiraaktara humna hin qabne akkamittiin deeggaruu dandeenya kan jedhuun deeggarree garuu hojjechuu waan hin dandeenyeef hojii kana keessaa kontiraaktara dura termineet gochuudhaan kontiraaktara dhaabbilee misoomaa OCC'tti kennuudhaan piroojeektiin kun akkuma amma argitan saffisa barbaadamu sanaan akka inni xumuramuuf ga'ee guddaa taphateera jechuun danda'ama. Siviil workiinsaa waan xumurameef almost hojichi gara xumuraatti ga'ee jira. Wanti hafee waan muraasa waan ta'eef bara kana keessatti piroojeektiin kun xumuramee tajaajila hin kenna kan jedhu qabna jechuudha. Hoogganaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Jimaa Taaddasaa. Yerootti magaalli akka malee guddate hawaasni baay'ee dabale fe'iin bishaanii fi dhiyeessiin walitti dhufuu hin dandeenye yeroo ammaa kana dabareedhaan torbeedhaan 15dhaan sanis darbee akkaataan tajaajila bishaanii itti kenninu jira waan ta'eef rakkoo cimaa fi hanqina bishaanii guddaatu jira jechuudha. Piroojeektiin kun magaalaa Roobeetiif baay'ee barbaachisaa murteessaadha. Kanaan dura jalqabamee bubbulee jira. Yeroo ammaa kana akkaataa laallaa jiramu kanatti baay'ee deemee jira. Abdiis nutti horee jira. Rakkoo hawaasa keenyaa guutumaan guutuutti fura jenneeti kan hojjechaa jiru. Ijaarsi piroojeektii bishaan dhugaatii saffisaan hojjetamaa jiru kun abdii kan isaanitti horee ta'uu jiraattonni magaalichaas himaniiru. Afaanumatti hin dhuginii malee kun akka argitan bishaan asitti karatti gajjigaa jira. Walakkaa karaa magaalaa gimmaasha deemee jigaa jira. Wama xiqqoo walitti hidhuudha malee haalli kun bareeda jennee ilaalla. Haalli amma irra jiru bareeda jenna. Bishaan dalagamaatu jira, dhufaa jira. Komii kennallee kaafne mootummaan asiin dura waa baay'ee nu deebise. Xiqqoo ijji nu banamte fakkaata.
mootummaa kanatti aduun haa ba'u galanni ani isaa haa ta'u rabbiin keenyas galata haa argatu amma gammanneerra odoo dhuguus baanne nu ga'e bakka quufne ijaanuu quufneerra. Gareen ogeeyyii miidiyaa fi koominikeeshinii ijaarsa piroojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa Roobii fi naannoo isheetti hojjetamaa jiru daawwataniiru.